Akkam jirtu barattoota, maqaan koo Barsiisaa Taarreqany Abdiisaan jedhama. Barsiisaa fiiziksiidha. Kanaan dura karaa viidiyoo isin barsiisaan ture. Viidiyoo gaggabaabduu hojjedhee gad isinii dhiisaan ture. Har'a immoo gaaffii fiiziksii yookaan immoo deebii gaaffiiwwan fiiziksii intaraansii bara darbee kana jechuun bara 2014 yookaan 2015 isanii walitti fufiinsaan isinii hojjedhaa jechuudha deebisaa. Mee gaaffii tokkorraa jalqabnu. Gaaffiin tokkoffaa maal jedha? Nan dubbisame. The unit vector in the direction of A is equals to 3i plus 4j is dash jedha. Filannoo kun afurtu jira. Vectoriin tokko kenname unit vectorii isaa inni ni gaafatamna ta'e. Vectoriin tokko yeroo kennamu kallattii I direction, J direction akkuma kana K direction jedhee kennama. Siqee X, siqee xaarraa, yaarraa, siqee zaarra isa jennudha jechuudha. Meegaa vektoriin kun kennameera. Unit vektorii isaa akkamittiin barbaanna kan jedhu utuu deebii hin deebisin fuula duraa mee akkaataatti unit vektoriin tokko yeroo inni kennamu unit vektorii isaa akkamittiin barbaanna kan jedhu kunooti foormulaan isaa. The unit vector of A yookaan vektorii kenname kana A yookaan B ta'uus ni danda'a. Kunooti AX in the I direction. AX in A dha jechuudha, asii 3 dha jechuudha. AY in the J direction. AY in A dha as keessa jechuudha 4 dha. Plus AZ. AZ in asii A dha kallattii zaarra kan jiru. K ture hin jiru. AZ in asii 0 dha jechuudha. Hiri square root AX square isa asii AX isa kenname 3 square jechuudha amma fakkeenyaaf asii. Plus AY square. AY asii 4 dha 4 square jennaa jechuudha. Plus AZ square. AZ asii hin jiru yookaan K direction hin jiru waan ta'eef 0 square jenna. Kun egaa yeroo vektoriin tokko kenname unit vektorii isaa ittiin gaafatamnu foormulaa ittiin hojjennudha jechuudha. Meegaa amma as keessatti A dha, AX'n 3i dha, AY'n 4j dha. AZ hin jiru 0 dha jechuudha. Foormulaa kana keessa waan kenname kana haasa'insiisnu jechuudha. Ishi iddoo AX eenyutu gala? 3i tu dhufee gala jechuudha. 3 tu dhufee gala plus iddoo AY eenyutu gala? 4j plus iddoo AZ 0 K tu gala jechuudha. Hiri AX square kun immoo 3 fuunee square goone 3 square plus AY square kun immoo 4 fuunee square goone plus AZ 0 square. Eshi yeroo warra waamamaa kana idaanu 3i plus 4j arganna. Yeroo warra square root jiran kana immoo 3 square jechuun 9 jechuudha. 4 square jechuun immoo 16 jechuudha. Sagalii da'uu 16 25. Square rootiin 25 immoo meeqa dhufa? 5 dhufa jechuudha. Kanaafuu warri waamamaa kun 3i plus 4j walqixa 3i plus 4j over 5 dhufa jechuudha. Kun square rootii jalaa 25 square rootii jalaa yeroo ba'u 5 ta'a jechuudha. Amma 5 kuni warra 3i fi 4j dhaaf dhaabbatee jira. Yeroo gargar diigamu maal ta'a jechuudha kuni 3i over 5 plus 4j over 5 jechuudha jechuudha. Kanaaf egaa the unit vector in the direction of A is equal to this kan jedhuuf deebii kan ta'u isa arra jiru 3 over 5 in the I direction plus 4 over 5 in the J direction kan jedhu deebii sirrii ta'a jechuudha arra kan jedhu. Galatoomaa barattootaa. Yoo gaaffii isin rakkisu yoo jiraate yookaan immoo yaadi kun isinii galu yoo dide kuni lakkoofsa bilbilaa kootii kanaan na gaafachuu dandeessu. Akkuma kana telegiraamii irraa Taarreqany Abdiisaa kan jedhus karaa telegiraamiis na gaafachuu dandeessu jechuudha. Gaaffii itti aanugaa akka inni isin ga'uu fi darbees immoo ijoolleen barana kutaa 12ffaa intaraansii fudhattanii akka itti gargaaramtaniif warri argattan kuni walii keessaniif share utuu gootanii baay'inatti tola.
isinumaan immoo dafee akka inni isin ga'uuf immoo subscribe akka gootan kabajan isin gaafadha. Thank you very much.